بياتك كاسيتو هرقا قبا ميهوت دوبي يفون فايدا قبا الردتو سينا تنتسي خاتبا بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتو تغيني خبجمو في جارة وخنين من مناخي سنتيسني فوداتي في سلامات دعوت شجرتان من دخسنو دولان درسين غيني خي خنجالا خنبرخا لغاب لغي قطامري حنيا غربه كليس يابتي بكجرت مرتي اسنا لك وسم جاء السلام الله عليكم ورحمه منه وبركاته ايغا غول درغغوتا مزدوريجو خن اسم دعوت شجرتني غول درغوتا مزدوريجو هونغا مزدوري بريدا نموت ججبو جينغا غافي ديبي غورات خنجرو خطا تكلم سدي افور جني شنين باني شنفرت كمنا شرفا خطان شنفادا خايو في درغغيسا خنجهودا هيا خنرتي أكما برتمي أستاذن خنيا داعية خنيا وجين مزوري خنرتي غافي ديبيو دي مروداف أس نجنا تركماني هون سانيتو أتشنخا توصن أستاذ آدم أسين خنتنا تركمون حكيم حسن في كذا إنجنير نجنا تركمون هون سانيتو هون خيسم بعنا جانسان هيا قاعد وتوت خنيا سجنتان تاني إيجالي جد هون خيسنون قطورة سجنتا خنيا تي نوفان توران أفيرا خنيا غافي تيا تن أرا أشرا هيجالون أحسنت. كسمة. أيها إن شاء الله أستاذ آدم سر راجل قبو أكون مزوري رتب سمي كايو في شباب خنجورا مزوري مزوري خرجلتي كايو يجون مال أكتيدورا يبصني خنيتا اتيان سودان كايو لفاقواتون هنقم تقروا جفتي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه خلال الوفاء أما بعد فيا أمة المصطفى خافوداتي بإسلامة نوران جرو هواسة خينيا هواسة قلب الرجال نو شباب خينيا شباب قلب الرجال نو مثل لي بلين قلب الرجال نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء إن شاء الله قرتي دوغا بلين خينيا ربي سبحانه وتعالى الهدف الأعلى خايون الآنتن ولي قلاتا إمنا ماتنا شوفوا وميف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني لا في إنسي قرتي دوغا أكنا قبرني في ملي akka gartee duba Sheikh Musa su'ala fasarutti akkana geebaraniif malee jeetii gartee fasara malee gartee duba waan biraatiif Rabbi subhanahu wa ta'ala hin uumne ilma namaa kaayyoo jechuun gama gartee duba kaayyoo tanatti taariifa kaayyoodhaa hiika kaayyoo kanatti hoggaaniif dhufnu hiika adda addaatiin ibsanii kaayyoon tuni daliilun waan gartee qaceelfama tokko ka namni tokko gartee qaceelfama san hordofee deemu sarara tokko ka bakka takkaa fuudhee bakka takka si geessu sarara santu kaayyoo jaama yoo gartee duba sarara irra deemtu qabaatte sarara san irraa hin maytu sarara deemtoo qabaatte waan sarara kan keessanii wajji wal dhufu walitti bu'u hin dhageessu jechuudha waan sarara kan kee gubbaa karaa itti deemsan malee hin dhageessu kaayyoo jechuun sanii hagartee duba namni akkaataa jiru tanteetan akkatti liid gootee deemtuun akkatti deemtu karaa kaasitti agarsiisu jechuudha akkatti jiraattu sarara si qabsiisu kaayyoo jechuun bakka takka irraa kaatee bakka takka gahuudhaaf daandii ati qabattee deemtu santu kaayyoo jedhama jechuudha bakka takka irraa kaatee amma fakkeenyaaf Dirdawa irraa kaatee Finfinnee namni gartee duba waan deemuuf qabu kaayyoo deemuuf qabu gartee duba bakka sanitti deemuuf qabu waan asirraa ka'eef qaba bakka itti deemuu qaba bakka irraa ka'ee qaba bakka itti deemuu qaba fakkeenyaaf bordololaa yoo fudhatte bordololaa jedhanii jira bara nama gartee duba akkanuma caljeetuma amma nama tokko yaama yookaan amma Abdullahi Shaafiitii fi Hakiima santu bakka takka yaamama bordololaa tokkomatti jira gaa ayoora boo mata jecha baay'eetuma kanuma akkanuma kaayyoon qabne caljeetuma soo deemu ati kaayyoo bakka san dhaytuuf qabda kaayyoo jechuun sani jechuudha kaayyoo jechuun gaayidaansii jiinati bakka qaceelfama tokko hagartee duba ati qabattee deemtu jechuudha waan akka maqaa kan kee beektutti beekuu qabdu kaayyoon namni qabxii lammaffaa maal jette kaayyoo qabaachuun hagamta akka barbaachifte jette kaayyoo qabaachuun dirqama kaayyoo qabaachuun wannummaan dachiin torban samiin torban rabbiin itti uumeef kaayyoo tanaaf tawhiida kanaaf diin kanaaf islaamummaa tanaaf kaayyoo ol'aantuun dachiin torban samiin torban jannanni ijaaramee azaabni ijaaramee
khalqiin kun cufti kaan islaama kaan garti duba nama musliman tahinitti addaan bahe kaan qaceelaa kaan jallaa ta'etti addaan bahe kaan jabaa kaan cimaa ta'e namni itti addaan bahetu kaayyoo tana kaayyoon rabbiin uumama kana hunda uumeefu kaayyoo garti duba diinsaa kana jechuudha amma kaayyuma waliigalaata rabbiin uume tanarraa kaayyoon caccabte achumarraa gad gartee duba damooyti jechuudha achirraa gad damooyti malee kaayyoo yoo hin jiraanne jiruunuu akkamitti taate hin taatufu kaayyoon namni kaayyoo hin qabne kumaan sin jee qilleensa hunda akkuma kubbaa jeeqa fedhu kaan achi as dhiita fedhu kaan gad dhiita fedhu ol dhiita namni kaayyoo qabu waraasik cimaadha inni gartee kaayyoo san qaba akka nabii keenyaati jechuudha salawaatullahi kaayyoon kaayyoo qabaachuun hagam akka barbaachifti tokkichuma bareedaa hullee aaminaa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam isaatu nu gaa jechuudha yoo qabeenya barbaadde tujjaara keenya si goona yoo gartee duba intala dhala barbaadde irra bareedduu arabaa si buusin yoo mootummaa barbaadde ammaan tana waliin baanes shuumna abuu dubbuma gartee duba deemtana nurraa dhaabii jennaanin silaa dandeessanii aduu tana samii gabbuuftanii mirgira na keessanii ji'a kana samii gabbuuftanii bitaa kanarra na keessanii aniin gartee diin kanarraa duba deemuun jiru hada wal kaayyoo kana hada wal hadaf kaayyoo jechuun kan jechuudha kaayyoo cimtuudha qaba hin dhaga'u kaayyoo isaa san malee jechuudha رواية بخاري تبرع خدتي أنا حتى تنفرد سالفتي هنقم ورمي يكون الراجتو أنا الرادي بو هنجروجي دين كان الرجل كايو تنا إسافي دلف سيقولتي كايو كباتون أكنت تكون ويرو كباب دخيت النبي صلى الله عليه وسلم أك دين كان إني بكانجو سوابات يجرو كايو الآن تربين إسكان النبي يجرو سنيفو شبابنا خنيا سكنتام تونس غا سكنتا بولد رغوتا تيمي كايو چمتو كنبي خنيا سني كباچون بك غرتي دو چولله اني گيسني نما گيسي صلوات الله وسلام سنيفو خايو بريدو كباچو رقمناجا غري نمني اكم جاني ويتا وان تك لبو كيتيف توس نما براتيف توس چرايته وان سن ارغمسيسون كايو جامتي تنوع الرتيدو فديتي ما شاء الله برتي لبو كتيفيس نما براتيفيس چرايت وان سن ارغم سيسا چوفدونو سنو كايو انوا همتنا عليا جامتيو تغرر ريسن جامتي اوكي اي غاي خيستي هادفو كايجون غوسا ميغا قبدي غوسا قبدي في كسما شبابني خينيا كايو اكمي قباچو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسوا بريدة يرو إساتي برباچساته نعم كايون توني غوسا قبدي كرين أمة سايكولوجيستي في حتى علماء تنيلين بكسدتك أودانين سيتنا كايو تدرا كايو غدي أمة تكون أمي تكو أني واللسا بكمان تو فدا يوجي شيخنا الفاضل كايو دا غرو دين الإسلام أكيستي كايو تم بوا إنكبت نمي تكو أمة تنا حشيشة غرغروتين تجارة تو فدا يوجي كايو دا تكو حتيتين والعياذ بالله هوري نما أكستي ولتك أبدا yoo jee amman tana kaayyo garuu kaayyoon tun gade foona haraamin biqile rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maayin isaa ta ibiddaati jeen tuni kaayyo garuu kaayyo kana diinni islaamaan hin deeggaru talammada ammoo kaayyo jiddu jireessa tajaamtu sani amman tana irra hedduu haadhaa fi abbaa keenyaa tokko kaayyo tana jiraata نجرابي نمني مسلمة تكو آية دلته قدته منا برنوتا سينا برنوتا رايس يونيفرسيتي دكا ني أي بفما يرو أي بفمسن دلغا أركته جزي دلغا أركته سامبو دج الله أركته نفودا ساتما تون نوكي سا وندلات إدامي يا عفوا وندلات أغادي عفوا وندلات إدا كرang ini هذا كمان عفوا وندلات ini ربي إساتي سابيدو إسات سالي أتا كربي تياغلو نجرامي يونيفرسيتي ni daga egasi ni bifama sambodo dalaga sambodo fudu yoro fude bodo sambodo mati isa walinga ilman arkateti ilman isala nagayumatti wajjirata yisalli wan rabbin godi ji enni goda kayo lamadatan garu dinni islama kayo tanamite tanurafat kayo sadafatana himmatun aliya
yookaan saamiyaa tajaajilin tagararree san jirtu nagarree lubbuu tee bira dabartee nama biraa tafayyadu addunyaa tana keessatti mallattoo ajaa'ibaa umral abad amma maqaan kee akka hin bannetti tadhiisu tana rabbiin keenya jalla jalaalu rabbiin nurraa fadha tana allahan subhanahu wa ta'ala maal nunje wasaari'u ilaa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ariifadha jee gama waan rabbii keessanirraa araara isinii sabachiisu ariifadha ammas gara waan jannata isaa isinii sabachiisu ariifadha jannati san ballinni isii samawwanii fi dachii tageessu amma muslim aayiliiteen nyaani rabbiin jalla jalaalu rabbii bakka tana nu dubbise malee ballinni jannata amma samawwaniitii fi dachiitii miti tana daran ballo garuu nuti tana beeynagaa tana agarraami waan kanarra guddaa ni jira hin jiru garuu jannati sanir sanuu ka kurfeemamte eenyuuf warra rabbi sodaatuuf جاء رمضان تيس يوم ما يك آية إسيل التلال لعلكم تتقون أسرتيس ور متقون أتيف قرتي ور إيسو صداتو ور إيسو بغان صداتو سربين واتايسو لال قرتي سامية عريفت تقرر ريسان تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الألباني حديث سلسلة كذا صحيح جين رحمة الله عليه رحمة واسعة حسين بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره صفصافها الله أن أولانا تي هالوون غرري تاتي جالتا هالوتي كبجاك أبدو جالتا ويكره صفصافها قدي إسي كفتو إسي تغتي هنكمني هنجالتو نمني توقو أني عالم رباني تهيتتين كن جل جلال ربي دائي صادقة تهيتتين لبوتي يبرا دبري نما برا أمة مسلمة كانان اتفاق دوما تجار أكا عبد الرحمن ابن أوفي رضي الله عنه حلال الرا ولك أبيتين حق ربيتي في حق مسكينة كي ولل أكستو فدا دردر كنياس كايو لمن دراتر تصدفا تنرتت إيه فچوك أبو جيچو وقومي كالال أستي تنيي رحمة ربي تنشنفا وكن كرجل إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر أكا قربات أكاتي إن أتوا بعده والرسي بودا يرودف أتدوتي جوبر يقولون كجان مرة برهنو أصبران دبر يبر إني وهذا الأثر هنو بركم فانتساتي أكا إسا هاتان مسجد كان إني جلق أبيتي دوئي نتي حافتنو إني غافة دروا أسيتي دعوة أكن قلو تري نتي أما كراميك أن قلو أكدن دي أكس تصدفاتنا تقرر ريسانين أقرر سنفل تشوك أبا واستئن بالله ولا تعجز جي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الله هنغرغر صفدو چيمان سنقبين هنددبيني كايو صدفاتنا رتت يفچو قبنا كايو بك سدين تن قدمتي والله اعلم جزاكم الله خيرا دعوتو تخي جغافنو استاذن خنيا واي خايو لاجسي خنا خنسان جان خنا بكاتا جنة الرأي فردوسي قبل جاربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم برندان ما فتاي تمال فرادي سي خايو ران قبل ان شاء الله حسن ايامي غما خالو كايو hangam takka barbaachisaa akka ta'ee fi gosoota jiru qabatee hedduu takka kaasanii mee kaayyoo shabaabni keenya kaayyoo dhabuun isa mataa isaatii fi hawaasa musliimaa irra rakkoon jira. ركو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين على أمر الدين والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا ورا أسيتي سكنتا خلنا وجهه بيسا جروفيا كسمتي سورة قام فودا تي في إسلاماتي نداوة جايرتان هم دخيسانو sagantaan kun xiqqishoo jajjabachaa dhufu jira onni warrachaa dhufu jira nuti irrattis matarreeliin xiqqoo mataa siviila nama gootu tahaa dhufu jirti kaayyoon rasuuli salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi maal nu jaan akka dullattii bani israa'el taha akka dullattii bani israa'el hin tahinaan maasilan رسولي قافتك صلوات الله وسلامه عليه صحابة ثاني صوت وجدتها وجراني أي حجزكم أن تكونوا كعجوزة بني إسرائيل جين إذا اسم درسي ساي أكد التي بني إسرائيل تهم اسم درسي ساي صحابا ما قصة بعجوزة بني إسرائيل جين عجوزان بني سيناني سي مالي بتشوم مال دليدي سين جنة أكست سينان خير تودا أنت لا نبي موسى وجه ولكم نمتى خران إنسان جلابده كبري نبي يوسف يسيكو فابيخ نمني عمري دير تو كاو عمري كبري نبي يوسف يسيكو فابيخا صوتنا فو يسي خرا أجر سيسو خرا جافتشو كابا نسيدا
Tanaaf wanni isin shartii goote isiniin garsiisa. Guyyaa qiyaamaa si wajji kaan ollaa ta'u jettee. Nabi Musa. Nabi Musa alayhi salaam. Inni nabiyyi ergamaa rabbiiti. Kalimullah rabbii fileen ardii irraa imti kan filame samii torban irraa filame jalla jalaaluhu file. Haya isiin dullattii takka ganda keessa deddeemti. Dullattii gandaa takka jechuudha. Ta namni miizaan irraan keenya takka. Laakiin himmaan isii maal godhee ganda kana keessaa si baase. Onneen isii dullumina isii sanni amni mo'ate. Hawwiin isii jannataa qabdu san jannata illee jannata xiqqaallee hin hawwine. Ol aanaa ollaa nabiyyi kaliimullah. Dubbiin kun isatti jabaate haa Nabi Muusaatti jabaate dubbiin amrii isaati harka isaatti ol taate. Gaafii deebisuu danda'u jira, gaafii naannoo si deebitu jira, gaafii federaalaa si deebitu jira. Ol si dabarsina wada balaa akaal jaanii bar. Wada balaa itti talaallaf jaa. Nabi Muusaan dhimmi kun dhimma qiyyaa miti wada balaa iyyate raafirraa. Kanniif jee rabbi. Deebisiif jee. Galiif beellama. Ni harkattu jee rabbi subhaanahu wa ta'ala. So tanaafuu akka dullattii bani Israa'el san tahaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam. Dadhabnu jechuudha. Deebisaan isaa jechuudha. Gaafii biraatiin immoo akka dullattii bani Israa'el hin ta'inaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam. Dullattiin bani Israa'el hin ta'inaatu nuu tamii jennaan isii quraana keessatti kaatan jirtu tan guyyaa funyoo ni beektaa funyoo dalagaa ooltee haada kana dalagaa ooltee namni sarraatenyaa qabdi daleessaa oolteeti galgala hiiti. Waan guyyaa irra oolte maallaqa itti baaftee nama daleessaa oolte galgala hiite jechuudha. Maallaqa biizinasatti hin deeffanne humna namaa waan ni godhu waa kafadhu isiirraan oolle humna baafachuun isiirraan oolle akka dullattii sanii hin ta'inaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa sallam. So tanaafuu akka dullattii bani Israa'el tahuu dadhabdanii tahaa jechuudha. Akka dullattii bani Israa'el hin ta'inaa jechuun irraa dhorkama jechuudha. So tanaafuu waan kaayyoo miidhaa hangam takka uummata irra fiddii dullattiin san isii qofallee osoo hin ta'in warra isii wajjin dalagu san guutuu miidhaa turte. Maaliif isii bira dalagan isii wajji hodhaa fooyaa oolan funyoo tana dalagaa oolani isaanillee irraan faayidamne jechuudha. So tanaaf miidhaan isaa akkasumatti hamaadha jechuudha. Dhaloota irratti kan dhufu namni kaayyoo malee kaayyoo keessaa kaayyoo xixiqqaadhaan deematu. Especially arraan tana xiqqishoo afwan uummata eeguutu qomachuu illee osoo hin taane. Laa komiin jaalalaa ni jirti bara. Maal jebari shaayireen ليس الود ولولا العتاب جبر. نعم. يو كمين هنجرا نجارتهم. جالتهم ما نجي. تعبوا جاللا كمر دون نتيس ولمان. أجازي. شبابني فينا متهدوا لي كما حكام خاسرتي سيد نورمال رتي كبابتي. ولد الإساءة لتا إساء سيد عادي لتا سيد عاجد وأبيدا. تعرف نساء ورقالة في برالة بيرندبر. نعم أنا بقول عادي براتي كابتي عادي دانيوسي عادي كابتي عادي بيجارتي عادي وليلمان عادي كريم دموز عادي أتوجرني عادي وليدو عادي وليكمل عادي تأولا ميجو سلطنافو سيد عادي تقوتو ولد عاديا ومات عاديا وعاش عادي بقى جريني عادي تقوتو ليس له أثر في الأرض أثرا قويجو ميدان إسا قفا مدير فميدو ما ميدان همان namni tokko hoggaa keessaafuu aadaa fi abbaa taate takkaayyoo qaayida biyya tokkoo taate viizhinni ati kaayyoon ati qabdu kaayyoo darree taanaan biyya guutuu achirra bobbaaftaa bara. Yoo aadaa fi abbaa kaayyoon darree taate biyya mana kee guutuu maatii kee guutuu kaayyoo sanii bobbaaftaa bara. So kanaafuu hammeenyi isaa maatii irraa eegalee ilaa biyyatti dhuunfarraa ilaa eegalee hanga uummatatti kan nama miidhu hedduu nama dararu. ربي سبحانه وتعالى ورخاي وبريدا كبتي أمة ربي إنسان جلتي رسول الله رسولة وربي ما بقول. آمين. اللي إنسان هو جنوم وزيخا. لين شتاته اللي زي هو جنوم لكم. أني. درجة جيسنا محمد صلوات الله وسلام عليه مودي لقولتي. خبو ما تاتي كلي بالك إزاي وانتين قرتي خنو يهودان هذا تلويتي أوفتوهن. سبحان الله. خا أما نتبر اختراع وان إبداع خيسن جرو وان خيسن جرو وانو متاني. nyaatota qofa taane. Subhaanallah. Dargaggeessa caalama biraatu qofa jiru akkan taane nuti nama jabaa kana moodela godhanneemu
osoo ammas qur'aanaa fi hadiisni furmaata duniyaa fi akhiraa barsiisuu bar furmaata duniyaa fi akhiraa aalama sadii haasawa duniyaa haasawa barzakh haasawa akhiraa haasawa hin jiru kitaabni kanaatti jiru wallahi hin jiru nama kitaaba kana qabu taane ani dargaggeessa keenya akka hin jiruun sagantaan gola dargaggootaa kuni gola gaxaantummaa keessaa ol baha gola gartee duuba kuunoo illiidhaa gola gartee nuraa kanatti ol bahaadhaan jira kun asadan yaquudu asadan leenca hogganu haa taanu kana jaamni wallahi akkuma ja'an ustaadonni keenya lachuutu gartee kaayyoo gadhee qabaachuun ati qofa yaaleeta silaa ati qofa miidhe ati qofa miti haadhaa fi abbaa kee miidha gabbee garuu ummata muslimaa miidha yoo ammaan tana gama lammiis geessitees nama miliyoona kana cufaatu miidha ati qofa irratti hin gabaabbatu tanaafuu kaayyoo saamiyaa gararree tataate hin agarree fi ammas ilma namaa waliin wannummaa wal dorgomnuun takka maali ni beektaa yaa muslim beekumsaa fi haala gaarii qabaachuun gaafa tokkos yoo rabbi jee ammaan tana dardaraa fi haala gaarii tajuu irraas inshaallah irraa idaleenaa maaliif yoo ammaan tana namaa wajji wal dorgomte lameen tana gaa beekumsa akhlaaqa gaarii amma nuti musliimoonni lil asaf illaa man rahima rabbuk wallahi bakka lameen tanatti nyaadame lamaan tun ifiifuu kaayyoo gurguddoo irraa dhufti beekee egaa yoo kaayyoo qabde bar sin raffistu bar ustaadun alfaadila sawa meeqa keessa jee bar sin ciibsisu qaaxiraa si bulchiti yeroo namni rafuu miti kan raftu yeroo namni ka'uu miti kakaatu garuu cal jetteetuma akkanumatti yeroo kee nama gubu yeroo taate ta'athirri isaa hama hawaasa miidhuu jirta dabarsitee ummata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miidhuutti jirta nu cufaatoo kaayyoo teenya guddisnee akka diinii akka amantii islaamaa ammoo ustaadini ibse garte inuma bar akhiraa dura asitti gammachuu dhamdhamisin jaa bar warabbil kaaba akhiraa san dura la asitti boo hunno leenca taatee jiraate leenca taatee firdausul aalaa argachuu akkasiin nurraa eegama ayyee mee waa jedhu takka garsuma gaa'e kaayyoo ol aantuu shabaabna keenya qabaachuun maali barbaachisa? Kuni gartee duuba beekamaadha. Kaayyoo ol aantuu qabaachuu wanni barbaachiseef shakkii takka illee qabu. Laal rabbiin keenya kun uumama kana cufaa hubar qindi godhee uume. Waan ajaa'ibaa as keessa jedhama. Dachii samii, jannata azaaba, dhiira dhalaa, dheeraa gabaabaa, furdaa qallaa, ijaara miskiin, baadiyyaa magaala. Wanni ciftuu qindi. Namnis lamaatu addunyaa gubbaa jira. Nama seenaa dalagu, nama sheenaa dalagu. Lamaan kana qofaa jira. Qaama rakkoo uumu, qaama rakkoo hiiku. Lamaan kana qofaa jira. Sadaffaan jiru. Amma dargaggeessa keenyaan akka jennu gam tokkoonis nama islaamummaan shabaabni lamumaa jira. Dargaggeettiinis yookaan qarree jeenati gaafa amma gartee dargaggeessa kan gara lamumaa jira dargaggeettiinis. Tam dargaggeettii yookaan qarree yookaan shamarree amantiin islaamaa isiidhaan diigamtu ta amantiin islaamaa isiidhaan jaaramtu. Dargaggeessinis hadiinni islaamaa kun isaan jaaramu hadiinni islaamaa kun isaan diigamu lamaan kan dhufaa jira. Laa ta shabaaba keenya warri gartee foddaa TV islaamaatiin ulaalaa jirtan an mataa kiyyarraa kaasee is allamsaka. Nama diinni islaamaa amantiin islaamummaa tun ittiin jaaramu jirtumoo nama diinni amantiin tun ittiin diigamu jirtu is allamsaka. Mobaayilli kan kee amantiidha diigu jiramoo amantii jaaru jira. Akhlaaqni kan kee amantii islaamummaa maqaa balleessu jiramoo amantii islaamummaa maqaa tolchuu jira. Bakka deemtutti magaalaa keessatti kaayyoo waliin qabaatte. Wallahi wabillahi bar mul'ata kan keetii irratti sochootaa bar. Kaayyoo sun irratti deemta. Ani namni akhlaaqni kiyya naraaleetu mana keessaan ergamaa keenya bareedaa arguu qabaa nabii sallallahu alaihi wasallam. Ha gurbaan kun akkana, ha intaloon tun akkana, aboo warri dursaan faana akkam isiin tunu akkana gaarii. Isiin tunu akkanatti imaanni irraa mul'atu. Khadiijaa fi Faaximaan san faadha akkasumaan dhiroo. Jechuu qabaa namni. Ha ilmi gurbaan dardaraa kun akkana nabiyyiin isaanii faan salawaatu rabbi wasalaamu akkasuma ture dhiroo gaarummaan isaa. Dhugaa. وصورته هيولى لكل جسم مغناطيس أفئدة الرجال يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام وسلام عليه سوران قام ساخن لال أكوان قام ساخن الرا إجعال ما خنا بوتو إجسات الرا أكوان توجني بريد من أخلاق سا
akhlaaqni magaazina gartee akhlaaqaa ta'ee inni kun gartee badhiifti gisee buuka gartee duba taarikaa jaalini bar gisee garii bar nabii kana faaru ulamaan islaam isa kana waliif ilaalte magaazina akhlaaqaa ta'ee magaazina isaa sanirraa gaarumminni waan akka addunyaa tana guutuu hiramee fakkaata akkasumas alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wa sallam yooniif sheeppii qaama isaa ilaalte salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ilkaan isaa waliif ilaalte akka waan maal jee haimu arabni nama ibsu bareedumina isaa ilkaan isaa fuula isaa akkasi yoonii fi harka fuutee bar nabiin keenya salawaatu rabbi akkanatti warka fuute rabbi jedhama yoo akkanatti harka fuute yoo ati gallakkiste malee singallakkis bakka inni si gadi lakkisee wani atumaa quufee deema harka isaa hariira lallaafu san li'annahu kaayyoo dhufeef qaba jechuudha kaayyoo jiraatuuf qaba yoo kaayyoo hin qabaanne yoo mul'ata hin qabaanne sararratti deemtuu hin qabdu qilleensi olii gadi dhawa akka walii jenne san sigalte kaayyoo qabaachuu wanni barbaachisuuf nasrii amantii islaamaa ta barbaannu saniifis tumsa amantii islaamaa ta barbaannu saniifis diin silaa irra jiraachuu feenu kanaafis amantii irra jiraanne addunyaa gubbatti ittiinis faarfamne akhiratti illee ittiin faarfamne jannata agartee ollaa nabii keenya ittiin galuu feenu san kaayyoo teenya yoo nuu taate malee yoo gartee duba akka gartee hakiima sarreefu jee kaayyoo sadaffaa collee sayyoo hin qabaanne biyya illaa qabneen sin jaaban waraabessi nu nyaate yoo ka teekinooloojiin dhuftu cufti karama feete nu oofti kaayyoo qabdu mire ammas faashina maree takka qotte ammas kabiraa tokko saayiba kana wanni takka qotte kana jira karama feete deemti jechuudha yoo kaayyoo qabaatte hoo dhageessuun jechuudha sani akkasiin jedha. Maashaallah hedduu bareedaadha haka karaa jaarufu mazureen irratti haasee kaayyoo shabaabni keenya kaayyoo ol aantuu qabachuun maal barbaachisa kajoodha kaayyoo ol aantuu san shabaabni keenya akkan qabaanne wanni godhan jarraa maan tanaa kana keessa maal jettee yaadda? Wallahi tadula lubbuma isaati maaliif abbaa lubbuu teetirraa eegaluu qabda malee wanni biraa ta'athirri isaa sambuuda sitti dhufaa bara ifiif lubbuu isaa lal hoggumeeqa wallahi ani amma jecha ustaad Adamjii hoggumeeqa jee yeroo kophaa hojjiteenyi haasawinus waan ji'u jira ammaan tana tajee bara kun asadan yaquudu asadan leenca ta'eeti leenca hogganu ta'e lubbuu teeti ati akkamitti if laalta garuu guddaa ta'athira kana cufaatoo kan namarratti fidu haadhaa fi abbaadha haadhaa fi abbaanis warra kaayyoo qabu ta'uu qaban garuu ka duraa abbuma ani dardarri muslimaa ani luuzaraa ifin jechuu hin qabu warabbil ka'aba luuzaraa miti luuzarri nama biraati malee isaa miti maaliif jennaan aboo bartuun qofni ni geessi bara addunyaa tana keessa namni Allah qofa gabbaru jalla jalaalu muslima qofa bara mee tana daran kaayyoo biraa sheekun alfaadil natti fidime wallahi muslima qofa Allah qofa khaliqa dhugaasan samii turban dachii turban ka uume dachii fi duniyaa fi akhiraa ka uume ka gabbaru nama muslimaati ati kana dura eegasi gatii isaa kana beekee gatii isaa tanarratti sossoohuu qaba eegana ammoo namni inni fakkeenya godhachuu qabu hunno ustaadun alfaadil fixee bar rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam eegana kaayyoon isaa guddachaa dhufte sanbooda taarika nama warra kaayyoo gurguddoo qabuutiti dubbisuu qabu gaafa tokko wallahi ni yaadadha barruu injinar Abdul Aziz Shaafii barreesse takkaatutu naannooteetiti narratti dhufte yoo nama 4 miliyoonaroota wajji oolte 5 miliyoonaraa taataati warabbil kaaba yoo nama 4 saaliha wajji oolte 5 nama saaliha taata nama 4 waliin hattuu yoo oolte ati hattu ta'athira hama saahibni ni beeta as-saahib yusahib si harkiseetiti jahannam si geessa si harkiseetiti jannata si geessa akkan hedduu saggaltu mala Alee gama inshallah kanatti aansuudhaan shababni keenya fakkeetis shababni keenya kunis daawwattoonni keenya keessattuu gola dargaggoota mazuree jedhuun dargaggeessa irratti haalaan xiyyeeffate akka ifar kuufne amallee shababa hayyuu hin qabne maal faadhame yoosuu. Wallahi namni hayyuu hin qabne tan dura deemee maqaa isaa irraanfata. Subhanallah. Waan biraa bira dabree maalummaa isaa irraanfata eenyummaa isaa irraanfata namni eenyummaa keegaa irraanfatte sanii achi wanni sirraa baasan muchuu sirraa baatu jirtu. Nyaata taatee jira tokko isaati. Sirraa baawwanni hundi beekta namni hayyoo hin qabne amalli isaa
gurguddaan hedduudha namni kaayyuun takkaffaa hirribaatu isa mo'ata nama tokko nama hirribni isa mo'atu bira qirraan kaayyuun qabu biraati nama saa dheeraa rafu kaayi biraati waan takkasiif immoo atii fi inni walis saa waan takka waan wal biraa godhuu hin dandeessu lammaffaa kaayyoo isaa si himuu fi si wajji haasa'uu keessatti kaayyoo irraa qaanfatamu yoo ala deemuu ta'e. Subhaanallah. Ta'een inni irraa qaanfatu jechuudha. Takka itti dubbachuu hin danda'amne takka. Yoo dukkanaa fi shaloqotti ta'e malee inni irri baasee inni qaanfata. Nama amaloota akkanaa qabu kana daftee masa harka keerraa dhaabbifachuu qabda. Illa hojii seentaanis. Achi keessa seentee achitti booddee achitti fagaata. Inni biraa namni kaayyoo hin qabne amaloota inni qabu keessaa kaslaana dafee dadhaba. Subhaanallah. Akkuma obboleessi fiyyaaree fuudhee kaayyoo nama raffisu beektaa. Gaafa tokko biyya Turkii tana iskoolarshiippii dhufee Israa'el irraa dhufee achi barate gubbaan. Maal jee guyyatti sa'a lama rafa. Subhaanallah. Guyyatti sa'a lama rafa. Sa'a lamaaniin alatti barnoota isaa waxxaruu malee jabeessuu malee haalama biraa waan qabu. Waan kana biyya namaa jirtaa. Biyya isiniin faallaa sanuu. As jirtaa. Barnoota iskoolaarshiippii dorgomii maal jee harkatee dhufe. Yehudaa beeku. Maaliif akkanatti if cinqitaa jennaan kalimaa nama dammeessu kan anillee xiqqishoo kan rabbitti amane kun kanillee kana godhatu ani kaniin kaayyoo jannatatti barbaadu akkamii jeef gaafa na booda deebise barbaadu. Barjee yooniin ani rafe addunyaan Israa'el dhabamsiisuuf akkanatti snaayiparatti qabatee jirti. Subhaanallah. Hirribni xiyya dheerannaa ni dhawanii. Wallaahi. Akkuma kana Yahudaa beeku. Islaama miti. Ani kan aduwwiin gamana irra walii galte. Aduwwii wal loltu. Ta wal nyaattu. Dhimmi Islaamaa dhufnaan walii galte. Wallaahi. Maqaan Islaama taanaan waan fedhalatti siyaasaa, ikoonomii, diinii waan walaa nyaatan. Walaa nyaatan naam. Ajandaan Islaama taanaan kalimaan isaanii takkaa fi takka. Uummata addunyaan akkana sirra wal taate istiraakchara hedduu sirra ijaarratte akka atiin sossooni gamanaa siin marsee si deemtu kana ani yooniin hiriiba dheereesse. Dhumtee dhufu. Yooniin dafee dadhabee xiqqooniin dalagaa kitaaba hundi abbaa lamaa sadii xiqqishoo garaan galchaa hunda dadhabee asitti qabii as naqabii garbaqaa achi naqabii galna sossoosi beela wajjinniiti. So gaafa tokko beektaa xiqqoon hedduu dadhabeen beeku. Gaarii. Farduma deemu kana. Hedduu dadhabee ninciisaa maaliin godhaa kana hedduu fittiin himu. Qaama kanaan dadhabee jennaan qanyiidhaa wayii. Tabi'uma karaa dheeraa deemee dhufees akkasumatti meeshaa lafa kaayee waljumatti hin seenu. Kallattumaan bakka. Wata garawanii alhamdulillah kana rabbiin taasisu. Gaafa tokko piroojeektii takka dalagu jira beektaa. Piroojeektiin teestii gochuun namni teestii nu godhu jira. Ammoo keessii nuti akkasitti qo'an qabnu. Naa gattaa'ee sa'a afur hanga guutuu akkana waliin jennirra. Naa namni hedduun takka ol ka'ee jira. Sa'a lamatti dadhabee hiixatee buna jedhee gamas lallaalee ol ka'ee faati gaddeebi'a akkana jedhe. Naa gurbaan dhufee faranjii dalalee jirta na jennu daleen. Namootaan biyya biratti leenjii fudhatee biyya biraa dalagee dhufe hojii dalagaa dhaqanii qabdaa hin qabullee duba isaa fiddee nan jedhe kitaaba Muhammad irraan fidee sallallahu alaihi wa sallam. Isaa fiddee. Eekas. ولا تعجز والله دعائي في قولي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل
sallallahu alaihi wa sallam. Namni takka leenjii kun kan leenjii walaakin ammoo amala faallaa namni kana hin qabne jechuun amala kan namni kaayyoon hin qabne amaloonni inni qabu daftee dadhabda. Wallaahi akkasii. Sirriin amma si qabu. Wallaahi. Wanni ati deemtu fakkeenyaaf ammaan tana guyyaa gaafa takka mee hakaa wanni amala takka nagarre namni hoggaa xinaatii eegaltu takka waa dubbisuu eegaltu hirribaan nama qaba. Dhugaa. Si qaba hirribni. Waraana xiqqoo maalidhaa kan dudduutii duraa si nuku isa guba. Amala san xiqqishoo jedha haya jennaan. Asii dhumti. Idaasuma deema. Kara gabiitti yaadu. Inshallah mee guddisaan haadha abbaa kaayyoo shabaabaa murteessuu keessatti shoorri inni qabu jira. Akka ajaa'ibaatti guddisaan haadha abbaadha. Mee dura sahaabarraa haa kaanu. Sahaabaa keessaa Zubayr ibn Awwaam yooni fudhanne. Radiyallahu anhuma. Rabbi sarraa haa jaalatu. Zubayri komaandoo qilleensa gubbaa bararu gootee sodaa takka illee hin qabne samii tana jalatti rabbi malee kanam takka sodaanne haadha isaatu tolche. Haati isaa adda ergama rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Halkan isaa cuucee daa'imaati dukkana keessatti kophaafaa taa'e achi jetteeni kophaa tireniingi gooti bara dukkana keessatti. Ammaan tana haati teenya tunka ijoolleen xixiqqishoon waraabessi dhufee rafi waraabessa rafi. Subhanallah akkasii. Sareen maareessi nyaattee rafi. Dukkana dhufe mucaan sareedhaa fi waraabessi waraabessa. Ni sodaata. Cirriquun achi cii jennaan. Ni sodaata. Yoo cirriquun miilarra buute. Oo. Maal taate darsa walii galabateeti. Maali cirriquun miilarra buute. Eenyu tolche haadha jechuudha. Haadha dhugaa. Isiin ammoo Safiyyaan radiyallahu anha. Adaadan ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam. Zubayrii kana galgala magriiba dukkana keessatti sodaan akka irraa dhumtu achi fitte. Yeroo kophaafaa keessatti taa'eetti dukkana keessatti. Waa takka humaatiin jettee jayina kana goote jechuudha. Gaafa wannaa kabshul katiibaa jaanitii baraara birgeedii jaanitii wanni raaree qabsoo keessatti gaafa lola badrii fi uhuutti hin beene. Qaalicha guddaa tokko sahaabaa sodaachuudhaan as baasan. Leenjii duraan haati jayinummaa akkasii keessa uumtemi. Akka allaattii kana bararaa fuudheetti gabbuusee akka re'eetti gorra'e Zubayrii. Sigaltee haadhaatu akkasitti tolche. Yoonii fi gama gartee duba dhiira abbootii mazhabaa akka Maalik ibn Anas kanafatti yoos dhufne Maalik ibn Anas yeroo jalqabaa gaafii ati jette wajjin akka gartee duba walitti dhufu jechaaf haati abbaan kaayyoo dargaggeessaa sheeppii godhuu irratti shoora isaan qaban. Mucaan Maalik ibn Anas kun gaafa ijoollummaa isaatii gaafa mucaa hoggoliif jennu gisee naasuun aayima guddaa kana gartee keessatti rahmatullahi alayhi gartee arrabaan naamusan qabanii kan nuyi jenne daawwattoonni keenya. Gaafa isaa ijoollee daa'ima ammaan tana lafaa ka'e muuziqanyaa tana mamataluu eegale gartee muuziqaa feemasa afaan keenya kanatti jedhame. Feemasa nama beekamaa ta'uu fedhe muuziqaa kanaan. Agartee aqli isaa tana ummaan isaa dhiira. Amma loluudhaaf deemuudhaa maarree kanaa miti aqlii dubbiste sammuu isaa dubbiste. Isaa muuziqaa hawwu jiru kana hammeenya muuziqaa footeeti sammuu isaa keessa keessa. Maaliif kiyyeette labbeeka ummaaya. Barri muuziqaan kuni warri muuziqaa kuni warri dallansuu rabbi samuu irratti roobtu. Dallansuu rabbi uummata rabbi biratti akkaan jibbamaa. Jira kun moo'ee baaxilirra jiran ammaas aaqibaan isaanii warra jaallan. Fokkotaa kun uummata duniyaa fi akhiratti xiqqaataadhaati. Hammeenyi muuziqaa sammuu keessa keessa. Ati namni wanni sirraa bareedu anaas si beeka jettee naas si dhalee ilma kiyya. Imaamata guddaa kana matan martee fi yaa subhaanallah. Mucuma xiqqashaa kana bara. Imaamaa martee fi mudawwar keessee fi aalima kana gootee majlisa halqaa ni dhageessitee jalqaba osoo inni kitaaba sarraa quraana barachuun eegalle akhlaaqa sheekaa irraa baradhu jette. Sheeka guddaa gooteetti doorii keessa keessa. Mucaa isidha jijjiirte fikira. Kaayyoo isaa ta'e isaa muuziqaadhaan beekamaa mucaan akka malee fatana ni beekti. Barni beeka haadha abbaan ilmaan isaa ni beekani. Mucaan akka malee fatina. Fatinummaa isaa keessaa imaamu daarii jiraatanii boodarra. Subhanallah. Imaamu Maalik ibn Anas imaamticha guddaa nahnu rijaal wahum rijaal akkanatti jiru gartee abbaa fedha jiraa gadi hin jenne illaa min saahibi haadha alqabri janabii keenya baanee sallallahu alaihi wasallam.
حكمي خيست نمتا كاف خنجم نيجو يا فان دوغا سيكتي أكس كايو ساجي جيرتي في عالم تيجا قد أدو خنتي كايو دائما كايو درجيسا مرتيسو خيست شوري هرابا هنغنا هنجاو سلامة ديدمي تكا حرامات برسيسو إيه نعم تكايد أبو ربي جرا إيه أبو ربي جرا بيجي أمريكا تنخيس أم مدرسان مجا تكايدو مدرسة تكخيستي مدرسة كافراتي جولين سلامات سيتش برتي فرنجوني خوني كغند كينيا خنا بمجا جولين غغاوتن ما تو فيدات خونيس ام بايلوت دكتور ميديسين دكتور انجينير ني ما وانا دداخني ماني توكو خوني ان I want like صحابة ماجين what does mean صحابة برسيسونكا انا كساوي دوفر مال صحابة وانياتني موانduga مال بيديسين صحابة بل إن صحابة يوبرو برباد أمتي يبرد كي يمجان توجهه مرحبا جلال ديمتي صحابة مثلا برده تفسير صحابة قابو مال تاتي أبو بكر الصديق فهمت فخار سبحان الله توكيتش إيمان نسا سب قم تقويوني فكان إيمان أمة محمد بكم بزنوها صلوات الله وسلامه عليه خاطر تيدو وهلا سديتن جنة تفهم سيرتيفيكيتهم داو أبو خان إذا كانت أنا ما تقتني مين قالتين أنني نسيت أقاطع سينان سالي برا ما وجزي حسن تروح المجرات والله إيرك عمر تنا تحنقرتي خلاني قبادي من الشيطان يندم لك حق علي عثمان بن عفان خملي كان لقام فتوخا حق علي يوني بتاعي إيرك قرتي دوبا لين جابا خيبر قال لي مرحب قرتي دوبا وني متى قبض الفتي أسي هدي بر جملت مغلمة الدم باسي خقرتي تاي تروح جو تجو أدبت تقولي إيرك كانت أنا ما تنمين أنني نسيبه جامتي دوبا كبتنا نيزا كخنك خناتاي نانو شهادة إسلام ماني قبسيفتي أبا مناخيات اللي كذا كان أقول لك هتنهي من كتابك أنا ما جيني أنا جنبي الأبا مناخية أبا مناخية تسعي سبحان الله سمبود الأبا مناخية تيمي في ماتين إسلامي مني برمساس قبين يقرتي دبلوم فاو متى فرنج سنتوري من مدرسة إسلام تديبس ديبي إيرو من ترى أمريكا رئيسا سوى بينو مجاتك أصلا كشا خايو أبو سنجي نعم شوري إنيو تفهم جاسم فكرة سن كيسا خاي هذا في أبا يجول هذا في أبان كايو درجيسا مرتيسو خايستي أدو يوني قولوا فيدي نقول والله دوبا عالم رباني مالتاتي مرجع هواس سلامتي المك يقولوا نقول ربي لسه سيرجار خلي يجرا خلي يجرا بس سيرتي سيدا ولا أي نحن عندنا أبطال صالح الدين بطل الحدين بطل الحدين خنا يوم من الأيام الاتيتي ساتي كشاخنا جوليت كشو غنداتي وجهي ورفع خيسة تاوتو جرا هوبا كانت تاوتو جرا أباني سالو فيك أبيتي لم أنجبتك لهذا جي أنا خنا بسيدة لي حرفك جولي وجدي كوان خنا حرفة تاوتي ما جدو في الجرلي والقدس بانتدارك جي قدس سيئو جرتي مجانتي كين يرى خفلة أبا غرفة دهر حتى هنجا قويا قدس بنوتي الكين سامبرا نجنسا لغا حديثة إنوا سندا بكام رسول صلى الله عليه وآله وسلم سيك أبر بكا سيك جرامي أما حديثة قويا دي هو حاسوني وخا أيلي في نقلي كم درسوك أمنا حديث ابن حاتم سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيك إبا أما سلا دبينا وقتل تشوفها أبان هاسوس وريتها إلى جيبتوس بكا سيك إنسان سيك ومقا صلى الله عليه وسلم إيسا بكا أكسيتو ما ينسين جنان أدو قدسين ينبنى منيمو جيتشو تري هذا في أبان مرتيسوتا حتى أسرت أمان تناو تا إمام النووي إمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة غافة جولتي كونس كنتو وجيتا بنا يرو جانين ani ijoollee miti isin wajji hin taphadhu jechuu ture gaafa ijoollummaatti isin wajji hin taphadhu fi ammaas muslim kaayyoo tana namni akkami kaayyoon ta'e maali yoo sin jedhanii si gaafatan akka maqaan keetti deebisuu qabda maqaan keenyu maqaan keenyu Adam ateo anis hakiim akkana deebisuu qabda maal ta'uu feeta aalima rabbaanii waan laa maal taate sararattee jirtaami akkasi haadhaa fi abbaa wanni gayu wanni takka hin jirtu ilmaan darree warri godhuus haadhumaa fi abbaa leenca ilma warra godhuus haadhaa fi abbaa ani wallahi takka ji'uu rabbii jira rabbii ikhlaasaa fi tibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nu haa kennu anuu abbaan kiyya akkana naan je Abu Abdul Basit Hassan Ali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a guyyaa 19 booda jecha san eeganaan je du'eenni
ani ni dhukkubin hedduu dhukkubin abbaa ni fayyitaan jeen hin fayyuu naan jee tanumaan hin du'a naan jee maaliif takka akkanatti nan dhukkubne garuu wanta akkasiif haadhaamu naan jee hedduu paaworii ture hedduun boo'ee ilammaan tanatti ani qalbiin tiyya na keessaa hin baane jechisan hangaan du'uttis na keessaa hin bu'u. Rasuulli sallallahu alaihi wa sallam maal je'ee naan jee anumaatu tuutu siima je'eetiti naa hime maal je'ee naa hime idhaa maata ibnu aadama inqaxaa amaluhu illaa min thalath yeroo ilmi aadam duuga dalagaan isaa cufanii citti waa sadii malee hadiisa kanatti waa sadii malee bar dalagaan isaa waa sadii mitiimi san keessaa waladin saalihin yad'u lahu hin jannee nan jee gurbaa gaarii tokko waa abbaa isaatiif du'aa godhu ati gurbaa san naa ta'ii nan jee warabbil ka'aba hedduu na buuchistee na keessaa hin baane ijoolleen yeroo garii bar jeenummaa eessaa fiddee gizee ijoo ani jecha isaa saniin na keessaa hin baane obboleessoo akka du'aa in tiyyatuunii fi da'a waan tiyyatuun isaa dheexuun fadhaan wallahi akkas naan jee wallahi sheekun alfaadil na keessaa hin baaneen sin jaa fi naasin agarra beete anaa daawaa godhu garuu inshaallah yoo ikhlaasii jiraate qabrii keessaa numa itti dheeyti gaariin malee haadhaa fi abbaan wallahi haadhaa fi abbaa warra daawwatu ijoollee teessan himmaa aaliyaa kaayyuu guddaa irratti guddisa doktara da'uu dandeessaa haala doktora itti ta'uu san mijjeessu maalaa yaa'anii fi yeroo isaa kaartoon filmiidhaan toom indijeriidhaan akka hin fixne ijoollee hin jirre hojii akkanumatti waan hin jirre akka ijoollee ammaan tana akka hin taane haadhaa fi abbaan goosisuu ni danda'anii. Irratti dabaladhaa wallahi reefuu xiqqoo seenaa eegaleetiin dhaabee yoo nalajaan beeytaa jeenonni islaamaa kuni hoggaa uumaman akkana bilaash hin uumamne bilaash hin dhufne warra ulamaa'iitiis warra muhaddistootaas yoo fudhatte warra fiqhiitis faqootaas yoo fudhatte hundi isaanii warra asaanii uumaa jira namaa jira rijaalaa jira haadhaa jira abbaa jira. Guyyaa tokko sheekni tokko sheekaa hedduu guddaadha waan kana keessa taa'eeti hawwa taa'ee dhugaa kana intaltii collee takkaan gaarii ta'e ibaadaa qabdu tan bareedinaas qabdu tan namni hedduun isii fadhu isiin garuu heerumuun feene takka dhufte argamte hedduu heerumuu ittiin jirtu waa kana sheekni kun waan laalateef dhaqee gaafate maalii wanni kee jette jeen ani khayyoo akkanaatiin qabaa jaarsa khayyoo kana na wajjin galmaan gahuun barbaadaa jette rifati zamana sanitti waan akkana akkamii nama eenyu yaada sodaate bakka kana haala tolchineen buufnuti kaartoonaa siin tolchinu horofaan walitti siin waan akkam zamana kanatti namoota waan akkana yaadu tura booda dhiira tokko arge dhufeeti itti himatee daldala tokko nama rijaala tokko khayyoo kana qabaatii dhalaa khayyoo sana wajjin galmaan geessu sheekas baasi jee khayyoo gaa wal bira laalu takka gammade sheeni oggaa dhaqee wal fide wal fuudhaa jee isaan kana keessaa Salahaddiin Alayyuub hin dhalate isiinis wanni himatte Qudsi himatte isiinis ilma Qudsi na wajjin banu jette dhaluun fadaa jaarsa san irratti na wajji guddisu abbaanis jaartii ilma Qudsi dhaluu feena Qudsiin ihtilaala jirti himatte rabbiin khayyoo maal godhe khayyoo wal fide ilma isaanii kanaaf sin dhalleechaa guddisanii akkasi rabbiin harka isaarratti arraan tana arra zamana nuti jirru kana jechuudha yahudaan maal jetti miiliyeena muslimaa ardii rabbii kana jirurra reefka takkaammoo qabrii Salahaddiin nu sodaachisaa jira qabrii Salahaddiin nama dhufee aziyaaru qabrii tana ziyaaree diinummaa isaa baree galu sanirra nu sodaachisaa miiliyeena jetti mu kanarra Nas'alullah as-salaamata wal aafiya hedduu akka kana jabate daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagantaa teenya karaa xumuraatti fidaatii jirra sagantaa teenya irraa waa hedduu akka baraa jirtan abdii qabnaa du'aata keenya hedduu taga galatoomfannagaa inshaallah mee gaabii gama keetitti haa dhufu
جهارة حكي جهارة أبشر كذا خير سنبا مي شباب خينيا خايو لأنتو تكجو داندي يوخان ليفتي يبتي تنجو جرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نجرا دانتين سنيس بكمتو أنو كان ديبي تنا ديبي سوسنما بيتني سنشوفاتو وريدا وتولني بيكا دانتين سني قرآن ما في حديث أور ورب الكعبة قرآن ما في حديث وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جي وإي جنة دبتي رب سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبان كايو قد دا إساني بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم لا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ملجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول odoo waan lallabsuu keessa jirtu beeke je ilmi namaa irra hedduun namaa hin beeku malee adhaana baana bara fi salfii duraa keessatti salaatuun mindaa isii qabdu odoo beeke hixaa baafatanii je reefuun tana ishaa'ii siitu salaate salaata subii amman tana anaatu salaata sawunnaa ambas waliin ja'anii garuu hin beekan irra hedduun isaa mindaa isiin qabdu beete daandiin san qur'aanaa fi hadiisa abbaan fakkii godhachuu qabnu ammoo rasuula keenya sallallahu alaihi wa sallam takkaa abdii muree ka hin beekne laal amma gaafa ummata makkaa san bira dhaqee risaalaa bareedduu tana narraa qeebalaa yeroo ji'uun sallallahu alaihi wa sallam harka didanii bar xaa'if dhaqe xaa'if yeroo dhaqu nu cufaatuutu beeka waan bineensatti hin goone itti hojjete ilma namaa dhiisiti bineensatti waan goone maraataa itti erganii dhagaan cafaqanii bi'abihu wa ummi sallallahu alaihi wa sallam dhiigi isaa bareedaan kabajaa qabu fuula isaa sanirra yaa'ee qarnata aaliba hangaan dhaqutti hin bayfanne jee bar kiiloomeetira 5 haguuggii mataa isaa akkanatti qabee ka deeme malaayikaan gaaraa itti dhufee kunis hadiisni muttafaqun alayhi giifte Aisharraa dhufe radiyallahu anha rabbiin waan ummati keessi godhe agaree jira dhagayeetis jira deebii isaaniitis dhagayee jira na ajajii jeeni bar walittiin gaara gurguddaa lameen kana walit cafaqa jeen garuu namni kaayyoo qabu wahayyuufu aaree wahii balleessaafuu qalbiin isaanii cabxi sheekun alfaadil cabxu warbi jiru namni kaayyoo qabu qalbiin isaan cabxu bar waan feete jeen namarratti qaanyeese akka feete jeen obboleesso live seenii hoggu dhibbata akka haasawi hin geenyiin akkan kabiraati lalgaa waan itti hojjete barra muslim ilmi namaa dhiisi bineensatti hin hojjetu bar nama ergatu dhabeesi ergataa jedhanii ni bar laa duydawwan isaanii keessaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra isa gabbaru baasuudhaan kajeelaa ka isarratti shirkii waa takka hin goone خايو رخيصة كنوتي kaayyootu kana isa godhe maaltu jira wanni bira asirraa na ari hanji'ii ta'a achi dhaqa achirraa ni ta'a achi deema achirraa achi dhaqa madiinaa dhaqa bakka meeqa dhaqa salawaatullaahi wa salaamu alayhi akkasitti hunnooti rabbiin idhaa jaa buuseka namuutuu akkuma inni afwaajan tuutaan galmeen isaa diina bareedaa kana qabanii dhiphina bara addunyaatirraa gara ballina akhiraa akka godaananii miti gabbaramtoota kijibarraa gara haaliqa dhugaa akka gabbaran kaayyoon isaa san turte bar karaan qur'aanaa fi hadiisa rasuula rabbii sallallahu alaihi wa sallam isa qabachuu eegasii sahaabaa isa haa'ulaa'il athaaril akhyaar alayhim min allaahi ridwaan warra kaayyoon isaanii gurguddoo takkichaa tana je'ee haa gabaasu innaawaa ni beeytaa akka amantaa islaamatti maalayyaa warra gurguddaa siidaa san dhiisiiti hattaa warri dilaawaa ta'elleen kaayyoo qabu ni beeyta dilaawaan illeen sin jaabar abuu namni dilaawaan حديث إمام ابن أبي شيبة مصنف إسحاق كيست في دي حافظ ابن حجر فتح الباري كيست إسناده صحيح جين رحمة الله عليه ما رحمة واسعة أبي ميجن الثقفي رضي الله عنه فرشوا لقوت رأي صحابة غافا لولا مالي تيغا مكان قادسية سن أجبر دري أرما يرو دقو إني فرشوتنا جالتا إنجفتمي فرشو دقي شريعة إسلامتي حدين بينامتي 60 دابتو سعد بن أبي وقاص إمام أبي إسحاق الزهري رضي الله عنه وارضاه من هيدتك أبيتي إسحاق بر من هيدتي إسحاق يرو لولتي وجسينا سيفي قلو ولجتو تناني أجر أبو سلا ولين نقدي سجى روايان تك جارتي جتي روايان تك أمة إساتي جتي خنا جتي غرو تجارتي إساسا نيتوكان جارتين إسا أبو نراهي كجيني برهيداتن أكنم بين
imaamata haguuggodheetiin seenee lolee sambuuda anumaatu harka kiyyaan deebi'ee ifidhaa jeen. Fardi isaa sanuma yaabbatee Sa'ad radiyallahu anhu miila isaatitti dhukkubee farda isaa kaa'ee imaamata marateetitti sayfii isaa fudhatee itti seen. Yeroo dhaabbatee Sa'ad achi gubbaa waa tolfameetitti kanatti ilaalaa odoo farda kiyya an hidhuu baadhee fardi kun farda kiyya ja'aa ji'i jila. Garuu farda kiyya hidheetiin jira. Yoo silaa abiimii jenne thaqafi hidhuu baadhees ka akkanatti baxalli shujaa'anii kun jeeni kun isaan ja'a ture jennaan isumaa ja'aniin. Yaa booburu rabbiin maal naan ja'a dhiiroo jeena kana hidheega. Arrarraa eegalee ana sintumuu je'eni bar yoo farshu anis arrarraa eegalee numaan farshoon dhugni je'en. Hatta asirratti amma sichitiin takka maal ni beektaa yeroo karaa rabbii keessatti sossootu da'awaa yeroo gootu yeroo khayrii nama cufaan jaalattu dura nama san dura ka bareedu ati ni beektaa. Barakaan da'awaa lalgaa akka nama huccuu xurii saabunaan dhiquuti. Dura saabunni huccuu xuriin sanirraa oduun baane harka keetirraa baha. Sababaa barakaa da'awaatiin inni illee dhiise hatta warra biraa dhiisiti dilaa waan keenya illee kaayyoo qaban jira. Shababni keenya kaayyoo qabaachuu fi waa'ee kaayyootu jiru qabatee waa'ee tuqaaftanii kaayyoo isaa qabatee kaayyoo cimtuu qabatee akka galma ga'u dhaamsii isin dhaamtanii maal ta'e? Alhamdulillah wanni bareedaa dabree wanni dhaamnuuf shababa keenyaaf bakka ga'uu fi saahiba filadhu fardiin dura. Saahiba nama wajjin deemtu nama jala deemtu filadhu. Illa yookaan waliin kuttaa jechuudha. Saahibni hedduu akka malee khatariidha. Saniin alatti envaayiroomantii dhulli haasoftu keessaa deemu. Nama sammuun isaa waggaa hunda gabraan jiraame. Arabaa karaa eetiisu malee biyya bulchuu kan hin bahine kan. Bahee takka achi keessaa bahee takka ati uummata san jijjiiruu yoo jijjiiruu dadhabdeef jijjiiri bahe. Ammas yoo wahin jijjiira jettee kan deemtu taate waa jijjiiruudhaaf masdarri jalqabaa if jijjiiri. Ati waan illee tajdiidni uummata islaamaa keessatti dhufe irra guddaan ulamaa'ii hoggaa waa jaddatan irra xiqqatti akka waan ifaadha amata 10 nama keessaa bahanii rakkoo uummata islaamaa kana qo'atanii qoratanii as baasanii akkasitti san booda uummata jijjiiruudhaaf deemu. Nuti ammaan tana waan keenya irratti hoggaa hedduu kanarratti waan wal qabatuu fi sootanaafuu jijjiiruudhaaf guddachuudhaaf maal jechuudhaaf saahiba envaayiroomentii ilaaluu qabna namoota wajjin Hayya silamaan isirratti daa. Bareedaadha. Wanni kaayyoo fi akka maqaa fi beekutti jecha gabaabduudhaan haa xumuru. Akka maqaa fi beekutti beeku anamma aadamiin tafsiranii malee ni hima abbreviationaan hin qaadne mul'ata kiyya achirratti hin deemu BLD akkana beeku qaba kaayyoo isaa. BLD nuuf hin himtu? Inni warra jira. Inni himi waan qabu. Kaamera dhaabsee inni. Laa himi bahu. Boodaan yoo dhiisan. Akkasi. Akkasi. Akka gartee maqaa isaa beeku kaayyoo isaa beeku dhaqaba. Hogguu kaayyoo isaa akkasii sararate kaayyoo san haqqaquudhaaf mirkaneessuudhaaf halkanii guyyaa lafaa jechuudha. Akkasii. Billionaire leader died. Anis wanni nin jo'oon waan warri funtanaa jiin saniin jaanii Qur'aanaa fi hadiisa qulqulluu qabadha ergamaa rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakkeenya qoradha. Hundi keessanuu hanga sagantaa biraatii wajjin walitti himu nagaatti.